Akkam jirtu maatiiwwan chaanaalii Baruuftuuf mata dureen irra waliin ilaallu 2.5 baay'isuu fi hiruu intiijarootaa kan jedhu waliin ilaallaa. Haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Seensa irraa kaanu mata duree kana jalatti lakkoofsota intiijarii mallattoo adda addaa qabanii fi mallattoo gosa tokko qaban yoo waliin baay'ifnuu fi yoo waliif hirru firiin isaanii maal akka ta'u ilaallaa. Dabalataanis amaloota baay'isuu fi hiruun lakkoofsota intiijarii irratti qaban ilaallaa. Mallattoo intiijaroota jechuudha. Mallattoo adda addaa yeroo jennu inni tokko poozitiivii inni tokko negatiivii isa jennu jechuudha. Mallattoon isaanii gosa tokko kan jennu immoo poozitiiva yookiin immoo negatiiva yeroo waliin baay'ifnu maal akka ta'an akkasumallee yeroo waliif hirru mallattoo wal fakkaatan yookiin immoo mallattoo adda addaa jechuudha. Negatiivaa fi poozitiiva yeroo waliin baay'ifnu maal arganna? Negatiivaa fi negatiiva yeroo waliin baay'ifnu maal arganna kan jedhu yeroo mallattoon isaa wal fakkaatu maal arganna? Yeroo mallattoon isaa immoo adda adda ta'u maal arganna kan jedhu akkasumallee hiruu irrattis jechuudha. Negatiiva hiruu negatiivaa maal arganna? Negatiiva hiruu poozitiivaa yeroo isa kana maal arganna? Yeroo mallattoon isaa adda adda ta'u yeroo mallattoon isaa immoo tokko ta'u maal arganna kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha mata duree kana jalatti. Baay'isuu intiijarootaa gocha 2.7 kana haa ilaallu. Kanneen armaan gadii baay'isii jedha. Har'a kan jiru yoo ilaallu negatiiva 7 baay'isuu negatiiva 4 jedha. Egaa asitti kunis negatiiva kunis negatiiva 7 negatiiva asitti inni kunis negatiiva lamaanuu negatiivadha jechuudha. Egaa amasitti wanti isin hubachuu qabdan poozitiiva baay'isuu poozitiiva maal arganna? Poozitiiva arganna. Poozitiiva baay'isuu negatiiva maal arganna? Negatiiva. Negatiiva baay'isuu negatiiva maal arganna? Poozitiiva arganna. Ishii kana hin dagatinaa. Poozitiiva baay'isuu poozitiiva arganna. Poozitiiva baay'isuu negatiiva arganna. Negatiiva baay'isuu negatiiva poozitiiva arganna. Egaa asitti kun maal jechuudha? Negatiivaa fi negatiivadha. Negatiiva 7 fi negatiiva 4dha. Kana yeroo waliin baay'ifnu maal argachuu qabna jechuudha? Poozitiiva arganna jechuudha. Asitti egaa meeqa arganna? 28 poozitiiva jechuudha. Poozitiiva arganna. Asitti kun negatiiva kunis negatiiva. Kanaafuu negatiiva yeroo waliin baay'iftan poozitiiva ta'a jechuudha. Asitti immoo negatiivaa fi poozitiivadha. Negatiivaa fi poozitiiva yeroo waliin baay'iftan maal argattu? Negatiiva argattu. Kanaafuu asitti ishiin kun meeqa taati jechuudha? Negatiiva 18 ta'a jechuudha. Negatiiva 18 kan isa kanaa jechuudha. Kan baa negatiiva 18 ta'a jechuudha. Caarra kan jiru immoo asitti negatiivaa fi negatiiva waliin baay'ifna jalqaba jechuudha. Maal ta'a? Poozitiiva ta'a miti? Otoo ishii kanatti hin darbiin jechuudha. Ishii negatiiva tokko kanatti hin darbiin isa kam hojjenna dura? Ishii kana hojjenna jalqaba. Maal ta'a? Negatiiva 8 baay'isuu negatiiva 2. Poozitiiva nuu kenna miti kun? Meeqa nuu kenna? Poozitiiva 16 nuu kenna. Inni kun jechuudha. 16 nuu kenna. Baay'isuu negatiiva 1. Amma maal ta'e? Amma immoo jechuudha poozitiivaa fi negatiiva ta'e. Poozitiivaa fi negatiivni immoo maal nuu kennu? Negatiiva nuu kenna. Kanaafuu negatiiva 16 ta'a jechuudha yeroo kana immoo. Fakkeenya 20ffaa kana ilaallu asirratti 3
baay'isuu afurii. 3 baay'isuu afurii jechuun 4 ida'uu afurii ida'uu afurii wal qixa 12 jechuudha. 3 baay'isuu afurii jechuun 4 si'a 3 barreessitu jechuudha. Innis meeqadha? 12. Isa kana sarara lakkoofsaa irratti yoo mul'isnu kana jechuudha. Sarara lakkoofsaa irratti yoo mul'ifnu bifa kanaatiin mul'ifnaa jechuudha. Asirratti akkuma argitan 0 irraa kaatanii 4 deemtu, yuunitii 4 deemtu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 deemtu. Ammas ni deemtu jechuudha. 4 irraa kaataniis si 4 deemtu ammas. 1, 2, 3, 4. Meeqa irra geessanii? 8 irra geessan. Ammas yuunitii 4 deemtu jechuudha. 8 irraa immoo kaatanii 1, 2, 3, 4. Isa meeqa deemtan jechuudha? Marsaa meeqa deemtanii? Marsaa 3 deemtanii jechuudha. Yuunitii 4 4 marsaa 3 deemtan. Eenyu argattanii? 12 argattanii jechuudha. Akkuma argitan yuunitii 4 yuunitii 4 yuunitii 4 si'a 3 deemtan. Yeroo kana eenyu argattanii? 12 argattan. Hiikoo 2.4 haa ilaallu. Baay'isuu intiijarootaa. Mee A fi B'n lakkoofsota intiijarii kamiyyuu haa jennu. A fi B'n lakkoofsota intiijariiti asirratti. A fi B'n jechuudha. Zeeroon yoo baay'isnu A baay'isuu 0 wal qixa maal nuu kenna? 0 nuu kenna. Lakkoofsa intiijarii kamiyyuu bakka buustanii ilaaluu dandeessu jechuudha. A'aan jechuudha. A'dhaan lakkoofsa kamuu bakka buustanii ilaaluu dandeessu. Lakkoofsa intiijarii jechuudha. Fakkeenyaaf 10 bakka bu'u. Bakka A kana jechuudha. 10 baay'isuu 0 maal nuu kenna? 0 nuu kenna. 0 baay'isuu 10 jechuu dandeessu. Kana jechuun asirratti A baay'isuu 0 jechuun 0 nuu kenna. 0 baay'isuu A jechuun maal nuu kenna? 0 nuu kenna. Bakka wal jijjiire malee tokkuma jechuudha. Inni kunii fi inni kunii fi inni kun. Lakkoofsota poozitiivii 2 A fi B yoo waliin baay'ifnu baay'ataan lakkoofsa poozitiivii ta'a jedha. Baay'ataan lakkoofsa poozitiivii ta'a. Fakkeenyaaf fudhannu lakkoofsa poozitiivii 2 poozitiivii ta'uu qabu. A fi B'n kun poozitiivii ta'uu qabu. Fakkeenyaaf A'dhaan meeqaa jennu? 5 haa jennu. B'dhaan immoo 3 haa jennu. Kanaafuu A'dhaan maal jenneerra? A'dhaan 5 jenneerra. B'dhaan immoo 3 jenneerra. Kanaafuu 5 baay'isuu 3 wal qixa 15 nuu kenna. Asitti lakkoofsa poozitiiviidha. 5is poozitiiviidha. 3is poozitiiviidha. Lamaan isaanii poozitiiviidha. Kanaafuu baay'ataan isaanii 15 jechuudha. Innis poozitiivii nuu kenna jechuudha. Lakkoofsa poozitiivii A fi lakkoofsa negatiivii B yoo waliin baay'ifnu baay'ataan isaanii lakkoofsa negatiivii ta'a. Asirratti immoo yoo A'aan poozitiivii ta'e B'n immoo negatiivii yoo ta'e A fi B yeroo waliin baay'ifnu kan nuti argannu negatiiviidha jechuudha. Fakkeenyaaf A fudhannu. A'dhaan 3 jedha. A'dhaan 3 jedha. B'dhaan immoo negatiiva 2 jedha. A baay'isuun B negatiiva nuu kenna jechuudha yeroo kana. 3 baay'isuu negatiiva 2 wal qixa negatiiva 6 nuu kenna jechuudha. Kanaafuu baay'ataan isaanii maal ta'a? Baay'ataan A fi B maal jechuudha? Negatiiva jechuudha. Lakkoofsota negatiivii 2 A fi B yoo waliin baay'ifnu baay'ataan lakkoofsa poozitiivii ta'a jedha. A fi B'n negatiivii yoo ta'an baay'ataan isaanii yookiin yeroo waliin baay'ifnu A fi B jechuudha. Maal nuu kenna? Poozitiivii nuu kenna jechuudha. Fakkeenyaaf fudhannu
Aadhaan negatiiva 3 haa jennu. Baadhaan immoo negatiiva 2 haa jennu. A fi baa waliin yeroo baay'ifnu egaa poozitiiva nuuf kenna. Negatiiva 3 baay'isuu negatiiva 2 wal qixa 6. Maaliif negatiivaa fi negatiiva yeroo waliin baay'ifnu maal nuu kenna? Poozitiiva waan nuu kennuuf jechuudha. Hubadhu. Lakkoofsota intiijarii negatiivii si'a maangoo yoo waliin baay'ifne baay'ataan negatiivii ta'a. Lakkoofsa intiijarii negatiivii si'a guutuu yoo waliin baay'ifne immoo baay'ataan poozitiivii ta'a jedha. Asirratti fakkeenya kanarraa hubachuu dandeessu. Asirratti kan jennu egaa maangoo kan jennu 3 kan akka 3 kan akka 5 lakkoofsa maangoo warreen jennu 5 7 9 isaan kanadha. Isaan kana akkas jedhee kan itti fufuudha. Guutuu warreen jennu immoo lakkoofsa guutuu warreen jennu immoo 2 4 6 8 10 isaan kanadha. Warreen guutuu lakkoofsa guutuu warreen jennu isaan kanadha jechuudha. Amma egaa asirratti lakkoofsa intiijarii negatiivii si'a maangoo yoo waliin baay'ifne baay'ataan negatiivii ta'aa jedha. Si'a maangoo. Amma egaa asirratti lakkoofsota intiijarii negatiivii jechuudha. Lamaan isaayyuu sadan isaanii kun asirratti negatiiviidha. Negatiiviidha hundi isaanii kun negatiivii kana si'a maangoo yeroon si'a meeqa jechuudha? Asirratti si'a 3 miti maangoon si'a 3. Akkuma argitan 3 maangoodha miti 3 maangoodha. Kanaafuu si'a 3 yookiin immoo si'a 5 negatiivii yoo waliin baay'iftan baay'ataan keessa maal ta'a? Negatiivuma ta'a jechuudha. Asirratti negatiiva 5 baay'isuu negatiiva 3 baay'isuu negatiiva 2 maal argattu? Negatiivuma argattu jechuudha. Maaliif maangoo waan ta'aniif jechuudha. Si'a maangoodha kan nuti waliin baay'ifne jechuudha. Lakkoofsa kana si'a maangoodha. Si'a meeqa? Si'a 3 asirraa ilaaluu dandeessu. 1 2 3. Otoo asitti guutuu ta'ee jiraate osoo lamni kun hin jiru ta'e negatiivni lamni kun hin jiru ta'e guutuudha miti ragaa amma nuti waliin baay'ifne si'a guutuu jechuudha. Si'a 2 maal ta'a? Asitti inni kun poozitiiva ta'a jechuudha. Negatiiva hin ta'u ture asitti. Maal ta'a? Asitti otoo 2 kana balleessitanii maal ta'a asitti? Negatiiva 5 baay'isuu negatiiva 3 otoo ta'ee jiraate meeqa ta'a? Poozitiiva ta'a ture jechuudha. Poozitiiva ta'a ture. Meeqa ta'a innis? 15 poozitiiva ta'a ture. Amma asitti si'a maangoo waan ta'eef guutuu hin taane amma asitti si'a maangoo waan ta'eef maal ta'e? Negatiiva ta'e jechuudha asitti. Meeqa ta'e? Negatiiva 30 ta'e. Baarra kan jiru immoo kun immoo si'a guutuudha. Si'a guutuu lakkaa 1 2 3 4. Lakkoofsa negatiivii si'a guutuudha kun. Maal nuu kenna? Si'a guutuu yeroo ta'u poozitiiva nuu kenna jechuudha. Kunoo 84 nuu kenna. Otoo asitti tokko kun hin jiru ta'e negatiivni tokko kun hin jiru ta'e maal nuu kenna jechuudha kuni? Negatiiva nuu kenna. Otoo negatiiva tokko kana balleessitanii maal ta'a jechuudha? Kun 1 2 3. Negatiiviin si'a maangoodha jechuudha. Maangoo kan jennu lakkoofsa maangoo kan jennu 3 5 7. Otoo negatiiviin si'a 3 yookiin immoo si'a 5 yookiin immoo si'a 7 osoo waliin baay'ifne maal arganna? Lakkoofsa sun yoo waliin baay'ifnu maal arganna jechuudha? Negatiiva arganna.
osoo si'a lama negatiivota jechuudha. Negatiivota si'a lama, si'a afur, si'a ja'a yeroo waliin baafnu immoo poozitiiva arganna jechuudha. Asirratti akkuma argitan tokko, lama, sadii, afur. Egaa lakkoofsa intiijarii si'a guutuu yoo waliin baay'ifne immoo baay'ataan poozitiivii ta'a. Kunoo asirratti poozitiiva arganneerra. Otoo asitti negatiiva tokko kana balleessine maal ta'a jechuudha? Negatiiva ta'a asitti. Maaliif si'a maangoodha kan nuti waliin baay'ifne jechuudha negatiivii asitti. Asirra negatiiva 6 baay'isuu negatiiva 7 baay'isuu negatiiva 2 meeqa arganna? Negatiiva 84 argannaa jechuudha. Ishiin kun negatiiva taa'ee turte tokko kun as hin jirtu. Ifadha jedhee yaada. Kan ifa isin hin taane koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Fakkeenya 22ffaa yoo ilaallu baay'ataa tokkoon armaan gadii barbaadee jedha. Arra kan jiru maal ta'a? 0 ta'a. Kan isa kanaa 120 ta'a. 120. Kan caarra jiru negatiiva meeqa ta'a? Negatiiva 39 ta'a. Maaliif poozitiivaa fi negatiiva yeroo waliin baaftan negatiiva jechuudha. Asirratti immoo daarra kan jiru immoo negatiiva kunis negatiiva. Kanaafuu gatiin egaa negatiivaa fi negatiiva yeroo waliin baaftan maal ta'a? Poozitiiva ta'a. Kanaafuu 60 ta'a jechuudha. Poozitiiva 60. Furmaata isaa asirraa ilaaluu dandeessu akkuma argitan jechuudha. 120 lammaffaan sadaffaan immoo caarra kan jiru jechuudha. 39 daarra kan jiru immoo 60dha. Amaloota baay'isuun lakkoofsota intiijarii irratti qabu. Mee A, B fi C'n lakkoofsota intiijarii kamiyyuu haa jennu. A'aan, B'n, C'n jechuudha. Lakkoofsota intiijariiti. Amala isaanii ilaalla jechuudha. Amala baay'isuun lakkoofsota intiijarii irratti qabu waliin ilaalla. Tokkoffaan amala alagoomsuu. B'n jechuudha miseensa intiijarii yoo ta'e, B'n miseensa intiijarii yoo ta'e, A baay'isuu B'n miseensa intiijarii ta'a jedha. A fi B'n miseensa intiijariitii. A fi B yeroo waliin baay'iftanis miseensuma intiijarii nuu kennaa jechuudha. Fakkeenya 23ffaa kanaa ilaalla. Negatiiva 4 fi 6 miseensuma intiijariiti. Kanaafuu negatiiva 4 fi 6 yeroo waliin baay'iftanis intiijarii argattu jechuudha. Miseensuma intiijarii argattu. Akkuma argitan yeroo waliin baay'iftan negatiiva 4 fi 6 negatiiva 24 nuu kenna. Kanaafuu negatiivni 24 miseensa intiijariitii jechuudha. Amala jijjiirraa iddoo. Amala jijjiirraa iddoo immoo yoo ilaallu B'n miseensa intiijarii yoo ta'e, A baay'isuu B walqixa B baay'isuu A ta'aa jedha. Kun amala jijjiirraa iddooti jechuudha. Bakka wal jijjiiran malee qixuma jechuudha. Asirratti fakkeenya kana yoo ilaallu negatiiva 8 9 miseensa intiijarii yoo ta'e, negatiiva 8 baay'isuu 9 walqixa negatiiva 72 nuu kenna. Bakka isaa wal jala jijjiirtanis jechuudha. 9 as deebistanii akkas naannessitanii jechuudha. 8 immoo as deebistanii yeroo barreessan akkasiin barreessitu tokkuma jechuudha. Gatii isaan nuu kennaa tokkuma. Botaa isaa wal jala jijjiirtan tokkuma jechuudha asirratti. Kanaan maal jennaan? Amala jijjiirraa iddoo bakka isaanii jijjiiran malee qixuma jechuudha. Amala jijjiirraa hammattummaa ilaallu. B, C'n miseensa intiijarii yoo ta'e, A baay'isuu hammattuu bantaniit B
baay'isuu caa wal qixa ammattuu bantaniit a baay'isuu b ammattuu cuftaniit baay'isuu caa. Asirratti a b caani miseensa intiijeriiti. Miseensa intiijeriiti jechuudha sadan isaaniiyyuu. Asirratti isa jalqabaa kanarratti jechuudha eenyuun haammatee hammattuun kun jechuudha baay'isuu caasa jedhu kan haammatee jira. As gamanatti immoo caa qubaatti hambiseet a fi b iddoo tokkotti haammate jechuudha. Hammattuu keessa kan jiru a fi b'dha jechuudha. Kunis tokkuma jechuudha. Gatiin isaa tokkuma. Kanaan maal jennaani? Amala jijjiirraa haammattuu jennaan jechuudha. Hammattuu isaa bakka isaa jijjiirre malee isa dura asitti akkasitti isa dura asitti baa fi caa waliin haammachiifne amma immoo baa fi a waliin haammachiifne jechuudha. Hammattuu isaa. Kanaafuu gatiin isaa tokkuma. Amala jijjiirraa haammattuu jennaani. Fakkeenya 25ffaa kanaa ilaallu. Negatiiva 8, 9, 10 miseensa intiijerii yoo ta'e jedha. Asirratti hammattuu eenyuuf hammachiisee negatiiva 8 baay'isuu 9 hammachiisee innis meeqa nu kenna? Negatiiva 8 baay'isuu 9 baay'isuu 10 meeqa nu kenna? Negatiiva 720 nu kenna. Asitti immoo hammachuu isa dura asitti hammachiise eenyuuf wal faana hammachiise 9 fi 10 wal hammachiise asitti innis kana faana tokkuma jechuudha. Gatii isaan nu kennan kana faana tokkuma. Kanaan maal jennaani? Amala jijjiirraa haammattuu jennaan jechuudha. Amala tokko aan miseensa intiijerii yoo ta'e a baay'isuu tokko wal qixa a nu kenna. Kana jechuun bakka wal jijjiirra ishiin kun kunii fi kun tokkuma jechuudha. Tokko baay'isuu a ta'a jedha. Kanaafuu aan miseensa of taasisaa baay'isuuti. Kanaafuu tokko miseensa of taasisaa baay'isuuti jechuudha. Tokko. Fakkeenyaaf tokko 20 miseensa intiijerii yoo ta'e tokko baay'isuu 20 wal qixa 20 baay'isuu tokko faana tokkuma jechuudha. Kunii fi kun 20 nuu kennu lamaan isaaniiyyuu. Amala raabsamaa baay'isuun ida'uu irratti qabu. A, B, caan miseensa intiijerii yoo ta'e A baay'isuu hammattuu banneet B ida'uu caa hammattuu ni cufna wal qixa maal ta'a jechuudha. Kana hin raabsitu jechuudha. Maal gootu akkamiin raabsitu? A ishiin kun baa faana baay'istu. Kunoo baay'atee jira. A ishii kana immoo ida'uu erga jettanii ida'uu ishii kana erga barreessitanii immoo asitti maal gootu? A ishii kana ammas eenyu faana immoo baay'istu? Caa faana baay'istu. A baay'isuu caa ta'a jechuudha. Kanaan maal jennaan? Amala raabsamaa baay'isuun ida'uu irratti qabu jechuudha. Fakkeenya isaa yoo fudhattan asirratti isaan kun miseensa intiijeriiti. Negatiivni 8, 9, 10 miseensa intiijerii yoo ta'e jedha. Asirratti kana maal gootu? Negatiivni 8 kun 9 faana ni baay'ata. Ida'uu jettu jechuudha. Ida'uu jettu gidduu isaaniitti jechuudha. Erga isaan kana waliin baay'iftanii negatiivni 8 fi 9 erga waliin baay'iftanii ida'uu jettu. Negatiivni 8 ammoo eenyu faana baay'ata? 10 faana baay'ata. Sana booda isa kana asii gatii isa kanaa fi gatii isa kanaa fi gatii isa kanaa walitti daatu. Erga walitti daatanii maal argattu? Kana argattu jechuudha. Negatiiva 152 argattu. Lakkoofsota intiijerii 2 fi 2 ol kan dijiitiin xumuraa isaanii 0 ta'e waliin baay'isuuf tarkaanfilee armaan gadii fayyadamaa jedha. Zeeroowwan dhuma irra jiran lakkaa'uu.
jalqaba irratti zeeroowwan dhumarra jiran lakkooftu jechuudha. Lakkoofsota zeeroon hin dhumne waliin baay'isuu. Lakkoofsota zeeroon hin dhumne immoo kan zeeroo hin dhumne immoo maal gootu waliin baay'istu jechuudha. Baay'ataa tarkaanfii lama irra jiruu fi zeeroowwan lakkoofne waliin barreessuu jedha. Fakkeenya kana waliin haa ilaallu akkamitti akka waliin baay'ifnu jechuudha. Kanneen armaan gadii baay'isii jedha. Asirratti maal gootu? Zeeroo lakkooffattu jechuudha. Asirratti zeeroo lakkooffattu kan isa kana eenyu zeeroo qaba? 400 qaba. Zeeroon isaa meeqa? 2 qaba. Kana booda maal gootu? As immoo 3 qabna. As immoo 4 qabna. Dura zeeroo keenya lakkeewwanneerra. Zeeroon keenya meeqa? 2. Amma maal goona? 4 fi 3 waliin baay'ifna. 4 fi 3 meeqa yeroo waliin baay'iftan? 12. Zeeroon keenya immoo meeqa ture? 2 ture. Zeeroo lamaan isaa ni barreeffanna jechuudha 12 biratti. Kanaafuu 3 baay'isuu 400 1,200 arganna jechuudha. Asirratti immoo 2,000 fi meeqa waliin baay'ifna? 423. Maal gootu kana? Zeeroon isaa meeqa kun? 1, 2, 3. 1, 2, 3 zeeroo kana maal goona? Ni keewwanna jechuudha. 1, 2, 3. Sadansaa keewwanneerra. Amma ishee kamiif kan waliin baay'ifna? 2 ishee asitti haftee fi isa kana waliin baay'ifna jechuudha. Yeroo waliin baay'ifnu meeqa arganna? 6, 8, 6, 4, 8 ta'a. Yeroo waliin baay'iftan jechuudha. Kana jechuun 2 baay'isuu ishee kana waliin baay'ifte 400 fi 23 waliin baay'ifta. Meeqa argattu? 846 argattu. Zeeroon keessan immoo meeqadhasi? 3 ture. Sadansaa yeroo wal bira keessan akkasiin kan argattu jechuudha. Kun akkuma argitan. Maal gootu jalqaba? Zeeroo ishii kana ni tarreeffattu. Sana booda asii inni kun zeeroo hin qabu. Zeeroo hin qabu maal gootu? Ishii kana faana baay'iftu. 2 ishii kana faana. Sana booda meeqa argattu? 8, 4, 6, 0, 0. Zeeroon keenya meeqadha? 3 kan argattu jechuudha. Asirraa ilaaluu dandeessu kun bifa kanaatiin keessa jechuudha. Egaa viidiyoon har'aaf qabannee kana fakkaata. Viidiyoo itti aanuun 2.52 hiruu intiijerootaa kan jedhu walitti deebina. Haga amma baranne kanatti bakka gaaffii isinitti ta'e koomentii jalatti na barreessuu hin dagatinaa. Bifa shoortii viidiyootiin illee viidiyoo kabiroo isiniif dalaga jechuudha.